Hi, akkam jirtan kun General Psychology for Freshman kan jedhu Chapter 3 Theories of Learning. First of all, what is learning? Before we see theories of learning, what is learning? Learning is typically permanent change of behavior. Jechuun amala dhaabbataadhaan jechuun permanent ta'e tokko jijjiirraa amalaadhaan kan jijjiirama amalaa kan dhaabbataa ta'e tokko jechuun yeroodhaaf dhufee kan yeroof badu deebi'ee badu osoo hin taane amala dhaabbataa jechuudha. Constant behavioral change jechuudha learning jechuun. Then theories of learning, there is theories of learning. There are three types of theories of learning. Theories of learning kan theory learning kun habba sadi jira. Sadin isaan kun the first one is behavioral theories. The second one is social or observing theories. The third and the last is cognitive theories of learning kan jedhamu isaan kana sadiin jechuudha. Mee tokko tokko laalla video kana keessatti garuu behavioral theory kan jedhu qofa laalla. Behavioral theory of learning believes that learning occurs as a result of stimulus response association. Walitti hidhaminsa dammaqsituu fi amala dammaqsituu saniif kennamu kan baratamudha jechuudha. Waa'ee kanaa taasisa behavioral theory jechuun dammaqsituu fi deebii dammaqsituu saniif kennamu. Walitti hidhaminsa isaan kana lamaati. Walitti hidhaminsa dammaqsituu fi deebii dammaqsituuf kennamu. Kana jechuun salphatti akka isiniif galuuf fakkeenya tokko fudhannee daa'imni takka faazariin ishii gaafa gabaabee muuza takka burtukaana bitee fi gala. Muuza yookaan burtukaana bitee kan galu yoo ta'e burtukaana san gaafa argite daa'imti maal gooti? Saalifeet gooti ni gammaddi. Gammachuun isii sun it is response. Garuu burtukaanni sun stimulusidha. Stimulus response association walitti hidhaminsa stimulusii dammaqsituu fi response yookaan deebii stimulusii kan namuutiin kan baratamu jedhanii warra lafaa ka'an jechuudha. Isaan kana kan qorate yeroo jalqabaatiif Ivan Pavlov jedhama. Fuuldura keenyatti ni ilaalla. Behavioral theories emphasize observable behavior, seek laws to govern all organisms, and provide explanation which focus on the case. Kana jechuun maal jechuudha? Behavioral theory kun wanti inni irratti xiyyeeffannaan fokusii guddaan inni irratti emphasize godhu maali? Jalqaba observable behavior amala namaa kan observed ta'uu danda'u jechuun observed ta'uu danda'u gaafa jennu kan hubatamuu danda'u jechuudha. Kanarratti jechuudha. Lammaffatti immoo sex laws to govern all organisms. Organismoota hunda kan govern godhu amala organismoota hunda govern godhu san ni barbaadanii. Inni itti aanu immoo provide explanation which focus on case. Faayidaa yookaan dhiibbaa waan tokko boodaan dhufu kan nutti agarsiisu. Mal ibsa kanna jechuudha. It's sometimes called substitution learning because it involves substituting neutral stimulus in place of natural stimulus. Kana jechuun maal jechuudha? Neutral stimulus jechuun fuuldura keenyatti ni ilaalla. Natural stimulus fi neutral stimulus jira. Natural stimulus kan jennu reefuun tan akkuma hubanne sana yookaan sila akkuma laaluudhaaf yaalle neutral stimulus fi natural stimulus jira. Faazariin daa'ima sana gaafa gabaabee dhufu burtukaanni yookaan muuziin inni qabatee dhufu sun it is known as natural stimulus because the child may salivate when he see the banana or orange. But the event that her father come to home from somewhere is neutral stimulus. Yeroo hunda gaafa faazariin manaa bahee yeroo tokko gabaas dhaquu danda'a, bika biraatis dhaquu danda'a. Faazariin kan godhe gabaa bahee gaafa dhufu burtukaana yookaan muuza qabatee dhufa. Muuzichi it is natural stimulus. It is known as natural stimulus. Gin neutral stimulus jechuun faazariin iddoo tokko deemee yoo dhufu yeroo hunda kan wanti kun kan deddeebi'u faazariin gaafa gabaan taane gaafa iddoo biraa takka mana gaddaa dhaqee yookaan akka naannoo kanatti taaziyaa kan jedhamu sun yaaba achi dhaqee dhufe Salivate gooti ni gammadde jechuun faazarii waan abitee dhufeette. Kanaafuu it is known as replacing neutral stimulus in place of natural stimulus jechuudha. Gaafa keessachi isiniif gala. Behaviorists also differ among themselves with respect to views about role of reinforcement in learning. Kana jechuun reinforcement kun irratti dhaabbatee warrummaan behavioral theory kunu bikka lamatti adda hin caban. There are two major behavioral theories of learning. They are known as classical and operant conditioning jedhamuudhaan bikka lamatti qodaman. Mee bal'inaan waa'ee classical conditioning dha waliin ilaalla.
Classical conditioning focus on learning of making involuntary, emotional, or psychological response to stimuli that normally elicit no response. This means simply through process of classical conditioning, humans and animals can be trained to act involuntary to stimulus that previously had no effect. Kana jechuun classical conditioning jechuun karaa salphaa fi ifateen akkasiin hubattan kan hin barbaadu. Gochi namaadhaa gocha lama jiru yookaan amala dhalli namaadhaa kun amala lama qaba. Gocha fedhiitii fi gocha fedhiin malee jenni jechuudha. Kanaafuu gaafa waan tokko agartan fakkeenyaaf gaafa bofa agartan rifachuun it is involuntary action or involuntary emotional jedhaman. It is involuntary emotional or physiological response that we react regarding to that snake is known as involuntary emotion. But asitti wanti hubachuun nurraa eegamu involuntary emotionii kana wanta bofan taane tokkoon bakka buusna jechuudha. Fakkeenyaaf adeemsa keessa jechuudha. Adeemsa keessa amma fakkeenyaaf yeroo hunda maqaa nama tokkoo yaamnee bofa yoo nama tokkotti agarsiisne amma fakkeenyaaf maqaa nama ta'e tokko fakkeenyaaf maqaa Abdiisaa jedhu yaamnee Abdiisaa jennee nama tokko ta'e wayii biratti nama maqaan isaa Milkeessaa jedhamu tokko biratti milkeessaa kana amala isaadhaa kana tireen godhuu deemne jechuudha nuti amma tireen kan godhu deemnu waa'ee milkeessaa kana jechuudha. Milkeessaa jennee milkeessaan kana nu bira jiru maqaa Abdiisaa jedhamu yaamnee bofa kattee agarsiisnu yoo ta'e yeroo hunda maqaa milkeessaa Abdiisaa jedhamu kana yaamnee milkeessatti jechuudha bofa kan itti agarsiisnu yoo ta'e yeroo hunda inni maal godhuu eegala Abdiisaan it had no effect on that on milkeessaa. Laalaasitti waan hubachuu qabdan nama tokkoon na cinaa jira namichi kun milkeessaa jedhama. Maqaa Abdiisaa jedhu kana milkeessaa na bira jiru kana biratti haamaatiin Abdiisaa jee bofatti agarsiisa milkeessatti. Yeroo hunda milkeessaan maal godhaa bofa gaafa arganii rifata. Bofa gaafa arganii rifata. Bofa gaafa arganii rifata. Abdiisaa jechaatu waan bofa kana agarsiisa. Kana booda milkeessaan maal godhaa gaafa biraa bofa dhiisee Abdiisaa qofa gaafan jee bofa akka waan arganii rifataa jechuudha. Kanaafuu it is known as that is classical conditioning jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Mee bal'inaan gaafa keessa cisiin ilaalla. There are basic of classical conditioning. Here is neutral stimulus. Neutral stimulus is that before conditioning does not naturally bring about response of interest. Osoo milkeessaa kana biratti maqaa Abdiisaa jedhu kana yaamaatuma yeroo hunda kan yaamnu ta'e osoo bofa hojii walitti hin hidhin jechuudha. Maqaan Abdiisaa jedhu kun milkeessaadhaaf it is neutral stimulusidha. Unconditioning stimulus warri jedhamanii jiran. Unconditioning stimulus jechuun immoo boficha jechuudha. Bofa jechuun unconditional stimulus who always bring unconditional response jechuudha. Involuntary response harkisaa jechuudha. Kanaafuu unconditional stimulus jechuun stimulus that naturally bring about particular response without having been learning. Osoo hin baratamin jechuudha. Wanta hin baratamin namni kamiyyuu bofa gaafa arganii rifata. That is bofti kun maal jedhama? Unconditional stimulus jedhama. Unconditioned response jechuun immoo response flight and fright waan jedhamu jira. Gaafa bofa agartee ni rifatta, gaafa rifatte immoo ni utaalta kan ni fiida jechuudha. That is known as unconditioned response jechuun response hin baratamin tokko jechuudha. Conditioned stimulus jechuun immoo neutral stimulus kun gaafa unconditional stimulus dha wajjin walitti hidhame maal fida? Conditioned stimulus fida. Conditioned stimulus jechuun kan baratame jechuudha. That have already learned, as we have said in previous, when we call up the name Abdiisa, that is Abdiisa, it come to what? Conditioned stimulus, when it associated with unconditioned stimulus. Boficha wajjin gaafa walitti hidhame maqaan Abdiisaa jedhamu kun conditioned stimulus ta'a jechuudha. Once in neutral stimulus that has been paired with unconditioned stimulus to bring about response formally caused only by unconditioned stimulus jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu immoo conditioned response dha. Conditioned response jechuun jalqaba irratti namichi gaafa bofa arganii rifata jenne. Bofa argee rifachuun isaadha. Bofa arguun isaadha unconditioned stimulus dha. Bofa argee rifachuun isaadha unconditioned response dha. Erga immoo bofichaa fi maqaan Abdiisaa jedhamu walitti hidhamee booda Abdiisaan yeroo hunda maal godha? Conditioned stimulus dha. Immoo gaafa maqaa Abdiisaa jedhu kana dhagee rifaatuun maqaa Abdiisaatiin dhufu kun immoo conditioned response jedhama jechuudha. Kanaafuu tokkoon isaadhaa waliin ilaalla. Asitti himaan tana wanti biriif ta'e tokko akkasii galu wanti hin barbaadu. Ivan Pavlov yeroo jalqabaatiif lammii biyya Raashiyaati waa'ee classical conditioning kana bal'inaan
qoratee qorannoo gaggeessee ture. Maal godhee jalqaba saree wayii tokko kaa'e. Saree jechuun saree wayii tokko kaa'e. Sarichi kun bilbile. Ibaan Paabloo jechuun bilbila isinii galagaa biil ka jennuun kana jechuudha. Bilbila gaafa bilbilu sarichi waa takka rispoonsiin kan hin jechuudha bilbilichaaf. Yookaan sibiila waliin dhaawame saniif takka illee rispoonsiin kan hin. There is no effect before it's learned. It is neutral stimulus jechuudha. Bilbilichi qofa waa tokko osoo hin godhin bilbiluma qofa bilbili saricha bira geesse. Sarichi waa tokko waa'ee bilbila kanaan beeku waan ta'eef waa takka waan inni effectii qabu. That is bilbilli sun yeroo jalqabaatiif maal jedhama? Neutral stimulus jedhama jechuudha. Yeroo itti aanu immoo maal godhee saricha kanaaf nyaata kanneen foon wayii kanneef yeroo sadarkaa lammaffaatti nyaata gaafa kannuuf sarichi gaafa nyaata argu maal godhee saligeette ni gorore jechuudha. Gaafa gororu mitiin yookaan foon sarichaaf kenname kun maali? It is unconditioned stimulus jechuudha. Unconditioned stimulus waan hin baratamiin tokko jechuudha. Saliveettoon sarichaa sun immoo gaafa nyaatee argu sarichi ni gororuun sarichaa sun immoo maal jedhama? Unconditioned response jechuudha. Response hin baratamiin jechuudha. Yeroo sadaffaratti sadarkaa sadaffaratti immoo maal godhee bilbilee nyaata kanneef saricha kanaaf bilbilee nyaata kanneef irra deddeebiin godhe jechuudha sadarkaa sadaffaa kanarratti bilbila nyaata kannaaf sarichaaf bilbila nyaata kannaaf sarichaaf sarichi yeroo hunda maal gochuu eegala bilbila gaafa dhagee sadarkaa afuraffaratti jechuudha ammasitti walitti associate godhu jirra jechuudha classical conditioning taasisu jirra jechuudha waggaa kam gaafa bilbila saricha kanaaf nyaata kanninuuf foon kana kanninuuf bilbila saricha kanaaf gaafa nyaata kanninuuf maal goona we try to associate neutral stimulus with unconditioned stimulus jechuudha. Isaan kana lama walitti hidhu jirra jechuudha. Akkuma footoo irraa agartan kanatti suuraa irratti isin mul'atu kanatti. Then sadarkaa afuraffaa maal godhaa? Waa'ee sarichaa waa'ee fooniitti dhiiseeti saricha bira geessee bilbile. Sarichi maal godhee saalibeette jechuudha. Ni gorore. Akka waan foon isaa kan namuu deemutti jechuudha. Amma saricha waan ni gororsiise saricha akka gororu waan isa taasise bilbile. Foon isaaf kenname osoo hin ta'in bilbile. This is known as classical conditioning jedhama jechuudha. Then bilbilli kun amma maal ta'e conditioned stimulus jechuudha. Stimulus baratame tokko jechuudha. Waan baratame tokko jechuudha. Saliveet ta'uun sarichaa kun immoo gaafa bilbila dhagee saliveette yookaan bilbila dhaguu qofaaf gaafa saliveette yookaan sagalee bilbilaa dhaguu isaatiif saliveet ta'uun isaa kun maal ta'a? Conditioned response jedhama jechuudha. Akka isin galee abdiin qaba. Inni itti aanu asitti akkuma agartan kanatti slide irraa argaa jirtan kanatti stage 1 before training jechuudha. Training tokko osoo hin gaggeeffamiin dura conditioned stimulus example bell no response jechuudha sarichi. Waa tokko bakka waa'ee response kanaadha waan beekuun qabu before training irratti jechuudha. Training irratti immoo unconditioned stimulus fi conditioned stimulus yookaan neutral stimulus kana walitti hidhan akkuma reefu jennesin jechuudha. Maal godhaa? Unconditioned response harkisaa jechuudha. Walitti hidhamiinsisaanii. Then sadaffaarratti maal godhaa? Conditioned stimulus gaggeessite gaafa saricha bira geessee bilbiltu conditioned response fiddaa jechuudha. Asitti slaidii jalqabaa sanarratti before conditioning jechuun trainingii tokkoon duratti jechuudha. Before sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaarraa kanarratti meekarsariidhaan isin agarsiisu. Asitti sadarkaa tokkoffaa kanarratti before training jechuudha. Sadarkaa lammaffaarrattis before training that is both of them is it is neutral stimulus. Here is bell is neutral stimulus. Here is meat is unconditioned stimulus. Both of them is before training. Then during training jechuun training gaafa leenjisnu yookaan leenjisuma jechuudha. Gaafa leenjisnu bilbila nyaata kenninaaf. Sarichi maal godhe? Saliveet godhe simply jechuudha. This is during training yookaan during conditioning jechuudha. Kanaan boodatti amalli sarichaa kun baratame jechuudha. This is permanently change of behaviour kan jennu sababa kanaaf jechuudha. Amalli sarichaadha bilbilame qofaaf saliveette. This is after training. Then we associate the bell with the salivation of the dog jechuudha. Akkasitti na hubattanii inni itti aanu principle of classical conditioning kan jedhamu jiranii isaan kun lamaa jiran. Lamaan kun immoo eenyuun naan jettan inni jalqabaa stimulus generalization and stimulus discrimination. Stimulus generalization jechuun is a process which after a stimulus has been conditioned to produce particular response, stimuli that are similar to original stimulus being to produce
the same response. For example, dog conditioning to salivate to dinner bell may also salivate to doorbell, telephone bell. Kana jechuun maal jechuudha? Bilbilli hulaan dhadhaa'uu malti. Gaafa hulaan dhadhaamteef sarichi maal ta'a? Salivate ta'uu eegale jechuudha. Bilbila sanii miti. This is generalize godhe jechuudha sarichi. Generalize jechuun bilbila kan hundinuu akka waan nyaata isaa kan namooti itti fakkaata jechuudha. Bilbilame kun hundinuu nyaanni akka waan isaa gaafa hulaan dhadhaame sarichi salivate ta'uu eegala. Gaafa namni mana keessaa waan akka hundee diimaa ciruudhaaf hadduu fi waan irratti ciramusa waliin dhaddee qat godhees maal godhe sarichi salivate ta'uu eegala jechuudha. Kana maal jechuun generalize godhee jira jechuudha. Simply akka hubattan abdiin qaba. Stimulus discrimination jechuun is process distinguished to similar stimulus ability to differentiate between stimuli. Kana jechuun bilbilamee nyaanni isaa kan namu sanii fi bilbila biraa addaan baasuu jechuudha. Discriminate godhuu jechuudha. Sarichi maal godha? Jalqaba bilbilli gaafa bilbilame nyaata keessaa kan namu bilbilli kamtu yoo bilbilame nyaanni keessaa kan namu adda baasee jira. Discriminate godhee jira jechuudha. Kanaafuu simply akkasitti. The second principle of classical conditioning extinction and spontaneous recovery kan jedhamudha. Extinction and spontaneous recovery kan jennuuni. In Pavlov's producer, if classical condition stimulus is repeatedly presented without presenting unconditioned stimulus means conditioned response will diminish evaluatively to stop working. Amma kana jechuun simply akkatti hubattan extinction jechuun yeroo dheeraadhaaf jechuudha deddeebinee bilbilee saricha kanaaf nyaata kan inni biyootan jechuudha. Yeroodhaaf salivate ni godha yeroo deddeebinee maal goona bilbiluma qofa bilbilee nyaata kan inni bilbilee nyaata kan inni bilbilaaf nyaata kan inni sanboota sarichi bilbila kan addaabtu godhee nyaanni naan kan namu salivate godhuu dhiisuu danda'a. This is known as extinction. The second one is spontaneous recovery. Spontaneous recovery is re-emergence of an extinguishing conditioned response after period of rest with further conditioning kan jennuun jechuudha. Maal jechuudha? Spontaneous recovery kan jennuun yeroo dheeraa booda jechuudha. Sarichi kun eeguu waan hundi irraanfatee booda bilbilli bilbilamaa osoo nyaanni naan kan namu jee sarichi kun gaafa irraanfatee booda yeroo dheeraa booda bilbilli kunis xiqqisoo irraa badee yeroodhaaf gaafa bilbilamu sarichi dafee dammaqa jechuudha. Nyaanni akka waan isaa kan namu deemu dafee lafaa keessaa salivate godha. This is known as spontaneous recovery. Here is some question. Gaafii takkaa jira. Mee gaafii tana sirriitti waliin ilaalla. Suppose 1 year old child is playing with toy near electrical outlet. He sticks part of toy into outlet. He gets shocked then becomes frightened and begins to cry. For several days after that experience, he shows fear when his mother gives him toy and he refuses to play with it. What are unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, conditioned response? Show in diagram inni agarsiisu godha. Mee kana sirriitti isin hima. Daa'ima takkaa jira. Daa'imni kun daa'ima waggaa tokkooti. Ashaangullitti jedhama. Akka naannoo kanatti bakka biratti maal akka jedhamu beeku garuu waan daa'imni ittiin taphattu jechuudha. Waan daa'imni ittiin taphattu yookaan ashaangullitti jedhama. Ashaangullitti kana kan itti jechuudha. Waan daa'imni ittiin taphattu tana waan daa'ima taphachiistu tana jechuudha. Daa'ima tana osoo taphattuuti akka tasaadhaa shiboo elektirikii kan irraa laaxamee jira naannoo san jechuudha. Osoo taphataa jiru wantiin kun ashaangullitiin kun dhaqee wanti irra duraa bu'a. Elektirikii kana irra dalaa bu'a. Ashaangullitiin fudhadha jee dhaqee elektirikii mucaa kana tuqe. Mucaan ni riifate. Shooktee jechuudha. Bakka ni jiraame miira addaatiitti dhagahame jechuudha. San booda ashaangulliittis maal godhe osoo fudhatiin achi deebi'e. Yeroo itti aanus gaafa taphatu wanti kun akkasuma godhe. Irra deddeebi'ee yeroo guyyoota muraasa booddee daa'imni maal godhe eegalee gaafa haati isaadhaa ashaangulliitti na fuutee kennituuf ashaangulliitti na dheessuu eegalee jechuudha. Akka waan shook isa gootutti jechuudha. Kanaafuu asitti maali? Unconditioned stimulus kan jennuun elektirikicha jechuudha. Elektirikichi unconditioned stimulusidha. Unconditioned response jechuun immoo gaafa elektirikichi gurbaa qabe fiirtee yookaan ni iyye. Fear in the cry is unconditioned response regarding to electrical outlet or unconditioned stimulusidha jechuudha. Yeroo muraasa booda immoo daa'imni maal barate? Conditioned stimulus kan isaaf ta'u gaafa ashaangulliitti san arge akka waan ifaan isa qabu rifate ni sodaate jechuudha. He has already
conditioned or trained with this one. Conditioned stimulus kana wajjin conditioned stimulus ka jennuun toyidha jechuudha. Yookaan ashaangulliitidha jechuudha. Sanboota maal godhee conditioned response jechuun refusing toy because of fear that comes to him jechuudha. Kanaafuu maal godhee haati isaadha yeroo gisee muraasa booda gizaafa ashaangulliitii san kennituuf inni daa'imni kun akka waan ashaangulliitiin sun shook isa gootutti sodaatee refuse godhu eega jechuudha. Refusing is conditioned response. That is all about classical conditioning or behavioral theory of learning kan jennuun isaan kana viidiyoo itti aanu keessatti operant conditioning kan jedhu walagarraa hammasittu nagaannaa tura viidiyoo kiyya like share naaf godha chaanalii kiyya immoo subscribe naaf godha isiniin jaaladha waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa